تسمي ولا سيسني قديس قافة ألبوم بسقوفة قافة ألبوم بسقوفة يسيجاما وبصار ركتين أنين بخوانة يتوبي أوكي maal jee inni asirraa Oromoo biratti taphatanii fanii ta'uun taphachuun nama bashannansiisuun sheemii ta'ee jira laala. Aadaa boodatti hafaadha. Fakkeenyaaf immoo biyya alaan jira. Biyyaan basanatti kan taphatus aartistiidha. Kan taphachiisus aartistiidha. Sii galee? artistiidha. Warri fiilmii dalagu, warra diraamaa dalagan, warra agartee miti walaloo garaagaraa dalagan, warra agartee miti meediyaan baazawwee nuuf dhufe isin hordofuu qofa malee waan nuti goonu dabarsuu qofa malee nuti warra taayilantii qabuutu kallattii hundaan itti fayyadamuudhaaf dhufe meediyaan. Kanaan mataa wal qaqqabuu dhiisaa. Kana wanni isin godhaa jira waan ganaa dukkana keessa jirruufi boodatti hafnee waan jirruufi. Sii galee akka biyya guddatteetti deemuun dirqama nama keenyarra jiru. Namni keenya ganaa biyya guddattee wajjin wal qixxaachuun ganaa akka nama qabrii keessaa ganaa ol bahee ifa ol laaluu deemuuti. Sii galee ani wanti takka taniin wallaalaa godhu, taniin gowwoominaa godhu, taniin hubannoo dhabaan godhu hin jirtu. Kana sirri jala muraa beekaa. Hordofee laaleeti. Osoon beekuu malee. Wanta Osoon beekuu. yaa waliin godhu asirratti wanni takka taniin osoon hin beekin godhe never ever hin jirtu. Itti yaadeetiin godha malee dogongoree waan takka nuyi hin godhe hin jirtu. Yeroon daansii taphachuu fadheef keetiin itti yaadee godha takka. Yeroon ammoo dhimma tokko dubbachuu kee itti yaadeetiin ka'ee dubbadha. Yeroon nama tokko qeequu kee itti yaadeetiin ka'ee dubbadha. Yeroon dhugaa takka dubbachuudhaa kee itti yaadeetiin dubbadha. Osoon fuula keessanitti as hin baane karoora baafadheetiin dhufu. Waan akka tasaa lafaa fuudhuu miti. Waan na duraa ta'uu miti. Sirritti jala murtanii beekuu qabdan kan. Ammas uummata keenya keessaa of qolummaan takka bahuu qabdi. Of qolummaa gunjuu akka abbadaa takka. Sii galee? Garaa keetiif laphee keetitti waa meeqa baadhattee deemtu afaan qofaan gaarii tahuu qoftiin takka hafuu qabdi saba kana keessa. Irra guddaa wanti nu qaqqabe, wanti nu cabse, wanti dukkanatti nu harkisaa jiru kanneen kana fakkaatanii dhalan. Dhugaafati. Yaa wallahi siira isaan dubbachaa jira koolanii. Dhugaa wallahi nasiraan illee siin deeggaru wallahi. Jechi ammaa teetti kun wooma jiru wallahi laazim. Dhugaafati waan kalataan dubbanna. Yaa namni keenya ganaa dhaloonni keenya kun kaa'amma lafa jiru. Inuma dhaloota gaafa abbootiin keenya sanfaan dukkana miilaan deemanii dhaamsa walii geessan sii galee gaafa xalayaa barreessanii xalayaan karaa gaaf meeqateessee walii dheetu san irra bayyanata qaba. Sabni kun akka amma itti gowwoome, akka amma itti doome, akka amma itti gara dukkanaatti deeme, akka amma itti iftahummaan itti ulfaate, akka amma itti eenyummaa ifiitiin qoma dhawachuun mataa ol qabachuun itti safuu taate hin jiru. Kana jechuun wallaala dangaa dabre if gaditti gad deebuu jechuudha. Dhugaa rabbii ani waan ajaa'iba keessaa kan wallahi sii galee waan hedduu takkaa jira. Ani I don't know ani si wajjin rakkachuu dhiisee jira by the way jala mura. Isi wajjin miila rabbiin naa kan sila lafaan deemuu qabu dhiisee isi wajji sammuu lafa deemu never ever hin deemu sammuudhaan lafa hin deemu miilumaan hin deema malee. Jala muraa fudhadhaa kana. Yeroon ani girgirrii kaasu kana by the way Oromoon mammaaktee jirti maakmaaksa tokko. Okay? Jaartiin bifa dhiirsaa jaan. Jabbiin immoo bifa hormaa jettee jaan. Sii galee? Ani if goggodhuu rabbiin naan hin uumne sii galee? Amala fi dho'ifatanii fakkeeffachuu qabooda namarra qabamu kana rabbiin naan hin uumne. Aannan dibeet. Walumaa galatti of ta'ummaan jaaladha. If tahee jiraachuun amala kooti. Bakka na arkin never ever hin barbaadu. Bakka maal sunee firee kana caalaa? Dhugaan Maana. yaa Yaada guutuu wooma jiru kun. bakka kanuma sii galee? Amma inumaa nama ani beekaadha jeemma yaada
تدبا خلت هدو جرا نين تفت بقى نين أج تفت جو سنتانه نين رفت داف سيجرا كنا فيكا قبل تسكاي دعنا شوكي بيته وايسني برا سوفتيما أكاسي بريستاف شوكي لان يا ديم شوكي أدين بيتي شوكي أدين بيتي شوكي غراچا بيتي جدار هي أدينا غراچا في أدي ولا راملا ثوان تيف يا I love you I love you وينسيس بقى ديم رفيع لكم هاي ولد ديبنا نسراتين والكوبا قبانا وانجر بطو خيسان عسول وانا ارجتين سيل عليه الابين بوكسي ارجتين تبتنا فكاد سي خايبر مسيجي دان سي بريسين جرابر اوكي مكا هتو جلو ختمي لايك ناتوك يرو قبوته مسيجي يدون قوامي مكا انا ما جلا دبرسي قال جلا دبر دوغاد هاي لانجاي بقى سيو زنما نورمال لي سي امتي شنتمي سدي اي واتساب اللي يوتي خما يجبتي فايدا ما جرا يدمي تربه اوكي ابشر ركون قبول كوبا قبانا وانجر والبيسسنا ولمان جرغا I love you كل انا متنه اني سنين جالا دوغا اسنونتي انا اسن جالا تاو نافجرادا لايف قولي قلت يلا دفي تا دعاي سي قلت تا الى الدعاي دعاي جايبه انا انا عارفه شو ده تا دعاي يوم القرب دعاي انت قبل مو يقلتي جانسنو والله دعاي انت يا قبل مو يقلتي رمضان ناس ديا تاجرا دفي لايف قولي تنا دفي نما دعاي قوتي في قبل انت في نرك بقى الله لك دعاي انت يا قبل مو جيتي كم فونه فودا جرا خجارسي جارسة دي بدواية تقول تاني في خجارتي هي كي جارتي هي كده فتارة جارتي ندبات دي بأجرا كاسارة تو دروما أجرا ما نما قرّة بيتشا دي ما قلوا ده بيان وام برا واتك دعاء انتي أكنا كي بلارتك كانت للنصر الرجانا بات دوكمان جاني صبو نصر الرجانا بات دعاء انتي يرجعتن أركاجي تيات دافع يبدو سيدف عليها جلالة نتسين خان نندو بستا هي مالجنا باكراندي هاي دوري ركو مانتا فوتو خاصين انستغرام انسير جيس ريم خن كي اندلغو يا بليتي مال سلكين ارغوديد سي بريسه واتساب خسان حبيبتي فيسبوك يولي كمناني فتي انك ابو كنو امنا بريس فيسبوك يولي كمان عرفاتي فيسبوك انك والله انك دمو انك كيا ولا انك لو مسنجر خيكويد مسنجر شوف علانين بنانو بريس ما كان اركو اوكي مسنجر اوبن غوري جنجرا ده في بريس سامي ثانك يو Oh my god. سامي دايما دي ثانك نمني برا اللي تك انا خلنا اللي تك أنا فكيني ينورو ilmoon barbaadu oromoo wajjin rileeshinii godhachuu hin barbaadu maatii kiyyatti galuu hin barbaadu yoo jedhe wallaahi silaa waan ajaa'ibaa kana godhadha waan isin namni 17,000 as ba'e na laaluun godhadha silaa gin saba kiyya xiqqeessuu hin barbaadu ofii xiqqaadhus saba kiyya oromoodha inni akkanaa jedhan hin barbaadu allo alhamdulillah allah I love you سبكيا كتقامو مكان سبكيا كربسو من فيرون يوم في الربسو بتام يا من يعني يوم في الربسو يو لا سنجل معلش كيف تقول سيدي بس هاي كان مدي سنت سانتي شنتا بيشني دوناتي لما سيكنا تي شان ست تشاترتو اوكي waan maatii isaa fachiisu gochuun barbaadu faligim aga fere duriyee yoo ta'e yaasoo ka fere yoo ta'e waan haadha isaa fachiisu gochuun barbaadu arraba maan nama rabsu kana bataam haati keetiin salfataa jirti dhiiseera bakka amma galu ana akka xaariyoon si guddiseef kanaa salfadhe jira dhiiseera bakka jireenya kiyoo jilee naan deemu dhiisee jira
Silazii maaliif akkatti abdii kutattanii abdii kutachuun maaliif barbaachise? Maaliif paarsantii 100 keessaa 100 addunyaa tana keessaa tiikeettii murattanii galtan? Leesh? Inde ilmoo namaatiif dhugaa rabbi tiishartii tana akkasii bakka isin ittiin beekon osoo uffatin 15 tokko caalee jakii alsoon argin soqee daqiiqaa 15 ol soqee eessa gaasni keessa gattartee inde namni uffata fiituu barbaada nama ofii dhiisaa meeqa gubbarraa jira fuudhee takka dirachuu wallaan soqee inde yaade inde bututtuu jiita gaafa akkanaa bitadhedhee ilmi namaa dhiisii uffanni itti bitattuu seenaa qaba guyyaa ibsan yookaan birriin wayii harka si dhuftee yookaan chiikitee hojii baatee yookaan immoo uffata karaan deemtu uffata dhabdee har'a laazim jijjiirachuu qabdee jijjiirattee yookaan immoo hiriyyaa kee hojii waan ta'e tokko bakka hin jiraa miti jijjiiratta. Silazii isin immoo akkamitti uffata gadi of gootan? Ana mala mutteen teessan salamina isin jenni wallaahi salama. Meeshaalee yoo beektan akkatti qabadhaati yoo dhiirri rafee akkanatti meeshaa san qixxee qabadha akkatti isin sala chigiree lama. Kundataa kiyyaa miti gubbarra leebaa sala haa gabaani rakkoo kiyyaa miti sun diin yoo salamtan standardii eegamaa salama bakka olga'ii dheetan hin dandeessan itti soqee dandeessa nu yeroo kanaa lafa gaggalanne yoo amma dhiifne malee dandeessa gaarii yoo dandeessan poorotokaalii keessan eeggadha amma siyasa kaameraa akka qo'achuu argite malee Video kiyya kun eessa deema jireenya kiyya keessatti geemii natti taphatu natti hin taphatu isuma equality osoo eeggattee bara hin dandeessa namni hundi hin dandeessa equality eeggatee sanuu immoo aadaa Oromoo guutuu uffattee hin corrobamoo din akkasii sun hin ta'u shamarran immoo isin shamarran takka huma fedhe yoo ta'e huma fedhe akka dhiirri gosa godhachuun ala sitti yoo dhufe nama dhuufuu eddanii qoa inni koo gara gabbay an bakka tana dhaabadhee yoo dhuufee anuma foo dhaabattee dhuufuu eddaati gara laafan Oromoodha nama guddaadha feemas jedhee nu dhufe xaaxa numa jilleesh leesh bakka dhufetti dhuuftanii ilmoo dhiiratan Oromoo fedhee ta'e bakka yaani bakka takka waalaa maasa dimbadu fakkeenyaaf maqaa Oromoo ballees maqaan kiyyan badu maqaan kiyyoo bade maqaa Oromoo bakka takka maqaan hundi dimbadu keessan garuu hunda bada dubartiidha dhugaa isinitti maan fakkeenyaaf waan Oromoo maqaa tokko yoo godhe abbo dhiira inni maal rakkate maal turraa badadha namni inni dhiira jedha hagasuma maqaa adda adda ስለዚህ በጣም ይደብራል ሸዋራ ገና ኢሳ ስለዚህ ሚራል ከናሚት ከሌ ዋና ለገንጭራ አንከናፊን በከደዳ ደሙ ጅባበር namni guyyaa adii kana wal dubbistan itti soke namni na arguun jedhina bakka feete dhaabadhu akka feete dhaabadhu tokko tokko araada dubartii fuuldura caansee gaggaran kana namaa kanaan aaree harkata wayii gochuu barbaadan tamalte mabbaate kaameeraa jala guruun gortu naani dhufte atillee naani taanittillee meesii jechuudha okay wal dubbisanii geessanii namoota subscribe na godhisi subscribe na godhe bannaate mootii kiyya onne